Waxabajjii 29 guyyaa yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa bara 2022 guyyaan dukkanaawaa lubbuu kee dhabne xiiqiin manaa baanee duunees hidhamne dur bakki ati jirtu ni miidhagdine ifti har'a garuu dukkanaa haguugamtes fokkiste Oromoota maraa onneetu madaa'e ganamaas galgalaas yaadeetu boohe waraabeyyiin guyyaa warri si nyaatanii dibbeereeban sirbu du'a keef gammadanii ganda keessa fiigee halkan guyyaa mooru gaafii qeerroof qarree akka shiboomaru hin badu hacceen warri baddan jiru dantaa ofiif jecha qomoo ofii hiraaru yaadni gubee foon koo ciree nyaate ofii gidduu si dhabuutu natti cimee natti ulfaate jireenyatti hin jirruum kan jiraan nu dhiqata nutti himimee al tokko atoo maalitti jirta erga deemtees ajjeefamaan jirra homaa fooyyee hin qabnu dhugaadha haajjeesirra maqaa shororkeessaan kan nu qabte kalee haaduu goobanni baandaan har'aaf kalee nuutu hin malee nufitu illee ni fadhu maqaa kee yoo dhoofne yakkamaa jedhu kan gaafa barkume mataan gadi laale qooda isaa kufuuf warri arraaf kalee hin kufne haajjeen koo inni kamiin kufu seenaan hojjete warra jirutti hafti dhiigni isaa gaaf tokko gumaan isaas ni ba'a saba itti dukkanaa'eef ifaaf abdii ta'a yoom kufe haajjeen koo tarree gootota taa'e siidaa inni dhaabee eenyu turraan ba'e haajjeen gootummaa isaan seenaa Oromoo qolateem lubbuu isaatu goota kanaaf goota filateem silaa goonni hin du'u inni kamiin du'a farda abbaa isaatirraa haajjeen maaliif bu'a